Buona di sarebbe buona di Ina. Mata aku kata-katain. Mata aku kata-katain. Buona di dasnya deh. Karena ada sih kak. Injil kak. Mastu. Suge jalan deh sumber bakal. Asal injil tuh karena mau ada. Akan mengagak kata untuk sini loh. Ada gitu. Ansi dasar orang ada dasar orang mana dari. Anak boys. Kan mau main nasa injil. Isa dulu aja sudah. Nagara kita sehitani susina nagara kita mastu tu nagara jadi mastu rangke jaga cucu barbari tanam ambil sana jaga nak pun kita kan di pura ini di satu dua ada pura kan di satu dua ada untuk kecil ada tu ambil sih ada jadi kanan itu na nasi yeru tuti na mungkin jerani sahabat itu malu itu nagara hati mau hidup kita tergat itu sudah aman sekarang pakai Banen jira bar. Manager semua. Manager. Wah, dari orang kecil. Iya, juga mak dari orang apa dia betul. Ayo mam tujuh. Seperti entah ayo guys. Dari torba. Torba apa kau cemari dah tu. Nanti juga marah kan. Kau tujuh iban. Jadi orang itu awal awal. Main mana cakap ni. Ini demo tu kau. Ini dewa. Arah Cina lagi ni. Ibu arbad ini. Ada lah pagodi, soket. Wakan nunggu ni kan kayak kan. Pergi kan. Kasih. Sudah nampak si Banu. Atau saya arah ni baru pada ni dia kayak kan. Najela sisi ni najel sinjet. Najel sisi ni. Jamu lu bagi kasih malu gitu tu, bekal ibu berkali malu bekal ibu berkali. Lagi ni kena ya kasih sewa ibu berkali tu. Ini soft muda apa? Kapan ada tu yang demo? Demo telepon aku tu. Atas dia kasih lah. Macam animalan tu kan tu. Iga kama tasir ku bete malu dedu no nage la fagodi budi kam isi abola fagodi isi je mungkin tu apa ya kau tu ada kasa ada saya orang orang tak boleh jadi cara mana koi anti buat tadi kan mulu dugawan malta Nen, fakir nen kagak pakai cuma nen jadi cuma jadi kalau beda batang oh batati lu gerakin ni kali. Nanti kan mana? Mau nyada tu dia. Silaza kami tak kena bocor dan desare. Anak macam tu kan kaya jadi sejala aku dia dengan kau pun terus dari ni sini ada yang mana? Sekarang apa tu? Siga akan berat dia bayar apa mesra agak tu kasih. Ara malah berapa? Mal go dari, paling berapa? Gua ini apa go? Buka berapa nak? Emang rata swasta di kana dua kana gagur deh. Anu, jafis jahit udah cuma bari wakan jus dia tu. Betul betul udah. Betul lu orang yang nama dia orang yang nama dia ada kedua orang yang orang tu. Awak hasil lo boleh cuba deh. Jadi
Maal giiftii sararee kan dhudhu bakka namni bakka dhuguun barbaade inni shoofta beeku. maal nama shoofare namni dhugaatii dhugu inni shoofadhamoo jedhanii Abaan akkana hojjetu. Sararaan bareedu dhugaa. Amisitti godhu. Shaambala keessatti arginu. shaamballi qaatan dhiisee nama shaamballi dhiise Maal irra? isaan Shukee duwwaa waan lafa godhan dura dhuftee si gaa. isaan hin dhabne waan ta'eef maal isaan dhugaa Abbaa manaatti looluudhaan biiraa dhuguu. dubartii biraan arginu jaalate waan ta'eef Shukee waan. inni nama na dubartii biraan irratti jaalate waan ta'eef akkasii sababii kanaa Ishii waan irratti jaalate ani nuti addanatti raannoo lafa godhu shukee. Riisi shubbeen anaan gurina sun ol deebisin dabalannee yoo dhuguu barbaadde jechuudha. Ani barbaadu waanuma takkaa jedha. Maaliif Ani dhugeetti sin beeku. dhugi kaadha lafaan Immoo dubartii biraa. qoratamma abbaan manaa ta'e jechuudha. Manatti si fakkaatee alatti dubartii biraa laalee maaltu sitti dhaga'amanii. Namatti dhaga'ama. Namatti Isaattee dhaga'ama. hubattee isaattee bifu bitattee mana kiyya jettee xaarrattee inni alaa dubartii biraa ofirratti ilaallatee ati maal goota? Inni dhuguma sitti hin dhaga'amu jedha. Garuu dhugaatiidhaan miti kan gisee kee dabarsu. Irraanfachuu kan kaalu Ittuu badde. aarii irraanfachuu kan kaalu. Ittuu baddee maxaxxiidhaan gogumayyuu irraa. Ammaan booda araqees na dhugaa, biiras na dhugaa, jaambus na dhugaa, wanna hunda dhuga bakka. Haamtuu maal dhiisu jechuudha. Maaliif? Bakka Kanaaf haalii dabarsitaa? irraanfachuuf qabas. Maal gochuu qabda seetaa? Fakkeenyaaf akkama namni hin dogongora siif galee namni nama ta'e namni hin dogongorre jiru. Silazaan nama kana dogongora saasan dhiisuu fi qabdaa manatti deeffachuu qabda malee gana immoo kana dhuddee shugeerraa taa'e malee. Fidii Shugeerraa gad taa'e. maaliif Laara shugee maal sii godha? maal naan goon inni dana afaan Ani biti siin bana si faana maal siin banan jedhe ennuguu miti fayyaa qabdii ennuguu ani dhimma isaan qabu siin jedhe adamma dhugaa tokkoffaa haadhata jirta si lammata immoo dhuddee jirta qaqqaa shillum jedhi ka'e jedhi ka. maal siin jedhe dhibanna qabe siin jedheen ani dhuguun barbaadu irraanfachuun barbaadu sawaa sana. Katabaa ba'uu didde kan manatti maa guurtee silaa goote. Ani isaa jedheen yoo bifa kunti fixadheera. Inni immoo amma ati hin taane jedhee dubartii bifa qabdu uumatti ilaalichaa daa'ima ishee waggaa 15. Ana mana waggaa 20 darbee. Inni mana waggaa 15 naataa jedheera. Kanaaf maal goonare? Kanattuu kaa maxaxxiidha namaa aariif jedhee ani gara akkasiin godhu dorsi ta'e. Maal gootare? Maalaan godhu. Maal Kana fayyaan qabdu. shugee waan irraa taa'e. Shugee irraa taa'e jedhe. Kana nyaatu. Maali uffata hanqoo bakka baga dhufuta kan mataa ta'uu yoo dadise argu bakka silaa godhe. Inni maal faree dhufu? Achumatti faayuudha. Iftaan dawwalee si yaamara gongabu. Inni dhufu. Inni baay'ee kun asiifaa ta'a. Inni dhufu waan ta'eef kanaa gochuu hin danda'amu. Lakkii amantaa dha. Inni baay'ee. Inni Yoo dhufu san immoo bifa kanaan osoo hin ta'in akkanatti amma fakkeenyaaf fi atama dhudde kaa. Inni yookiin dogongora isaa sadi dhiise bakka dhiifaman jedhaan jedhee dhufa. Ati silaa akkanatti dhuddee afaan dhaabbatta. Gaafa sadi silaa ishiin hin dhuddii barbaachan bira taa'aa jedhe. Qajeelatti garuu immoo yeroo abbaan manaa kee alaa galu san fuula nagaatiin bifa ifaatiin hin gaafa eetti kan dura alatti dogongora sanooyyuu dhiifama siin jedhee mana isaatti hafuu danda'a. Ati garuu immoo beekuma ari'aa jirta. Kana gochaa ofii ari'aa jirta. Kana gochuu hin qabu. Shugee duwwaa lafa godhi keessa jiru. Bisa dhugi rakkoo qabu dhugaatiin rakkoo qabu. Garuu immoo akkanatti gaafa hunda gaafa akkana gootee eedde kanaafuu sirraa deeme ta'uu danda'a. Laa waan baay'ee jira jechuudha. Akkasii haala siin boochisiin. Ani isaa dubbachaa jiru bara akkana gochuun qabdu kaa namni hundi sirratti murabbaa barbaadu warri keetillee warri isaallee sumatti farada. Abbaa manaa kan qabatu dubartiidha ishee duddee osoo hin ta'in bifa tolaa ta'e. Abbaan irratti hin boo'in. Waan hin boo'in. Hin boo'in waa. Dhukkuba si bichaadha kan duude. Fayyadde. Mataa fi qaxaqatiin kan irratti takkaa jedhu wasii jedhu. Dhugaa kan irratti.
Bishaan qorraa si biduu dhiqatta abu. Rakkatini deemarraa. Ishi. Naafan isaa. Amma araqee illee noo itti fidiiti. Booda dudda isaa araqee. Booda dudda. Ishi. Booda dudda araqee. Ina. Mataa fi gatakatee. Mataa fi gatakatee. Ishi. Naafan Booda duddaa sinee deesee. Naafan hin jedhe. Kanaan ma duddaa sigaa? Naafan Hin jiru kaa. Maaltu? Shuggee jaalladhee jechuun bakka ati bari hin jirtu kana kuma ganda. Akkanuma gara qabeemtu si nan oolu. Akkana jechuun. Ani si gasaa garaarta. Ala ani sarara garaan jiru. Waan namatti turare. Ana boodis. Kanuma waan taa'e naa ta'in jedhe. Isa dura suma argee jedhe kaa. Silazaa akkana jechuudha. Eres maal jechuudha? Kunuunsa mattu. Kanumatti dura suma beekamaadha. Waanuma barbaadee yoo ta'e amma fakkeenyaaf deebiin inni illee kaadhiiga koo ta'eef illee suma caalchifadha. Kana quba qabdaa? Inni maal isa caalchifata? Maal godhare? Maa kofaltare? Maa kofalti? Amma dhuguma ani anumata kan hunda dhugee fixee fakkaata. Ofirratti naftee reecha gootare. Reecha gootare ofirratti naftee. Kuna jaa shuggee jaa. Ofirratti naftee moo? Yeroo yoo argite gisee argisummaatti fakkaata. Qallaalirri kan kaan maala si beeka waan ati goote. Waa Yeroo dhugee waan hin ta'a. kanaan gadatti dhiyaasaa turte sinee jedhashiin. Hundaafuu biraan gisee jedhee argadhe jedhe. Akkamitti jettee as ta'e mana laaltaa? Maalaan godhara silaa ta'e jechuun baritti maxxante gadi. Hundaafuu ani Firaansis godhee sirratti hojjedheeraa argadheeraa shaambeen kiyyaallee dubartii biraa hin laalu odoo laalee ishuma sana akkatti bakka kudha hin tajaajiltu. Farrifatte ani maalaan beekaa waa farrifatte. Egaa kana fakkaata. Mee waan jettee hordoftoota ni Shartaa goota jedhe baga siimil kaayi garuu ani kana mumiin goota seene kan dumarratti fakkaate amma silaa dhimma si biraa bahee ta'e haganumatti jaamuduu dugdee haa jedhe keessa kootee moolaa kafanni keessa isa lafa. Egaa dhuguma moo? Ati maa biratti dhaqee yaada shawwattaa? Egaa hordoftoota keenya kana fakkaata mastuutu jechuudha. Firaanki addaa irratti hojjedha. Naannoo kana hunda eegalee keetummaa dhufee kana keetummaa dhaban bitee malee ofii kiyyaa fi dhuguni kana fakkaata jechuudha. Ishiin immoo dhuguma anumatu dhugeessee fi ani erga dhugeeyyuu ani kanneen dhuguu hin jaaladhu iyyuu ani hin jaaladhu dhugaa laslaasaa malee hin jaaladhu. Mee nagaa dhiinka Naa gootee hin gaaffitaa. Ishi kun akkanatti waan ishiin na goote bicha laala ani miskiinni asitti garaa na nyaatte eebadee jedhee kan ishii dhaboo ishiin arrafite. Rabbu. Gaaffu garuu. Egaa kana fakkaataa mana kana laayik sheer gochuudhaan chaanaaliin mastuu duratti deebi'aadha. Jajjabeessa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti turtii gaarii isiniif haa ta'u.